جريتو خبجموف جالتمو داوتو تافرن كلو ديجيتال ميديا على خيسام فغو إدل الدنيا تخان رقمتن كن كان داو تجرتن أفرن كلو ديجيتال ميديا قويا أرمتنا عموم بيقاد سغوزا جلتي كبرني سيف ديان خيسام وايدل ترجماتي من dhalli namaa oomisha nyaata isaatiif barbaachisu ol oomishuun erga jalqabee as qaroomina bara durii kaasee hanga bara globalization kanatti daldalli guddina agarsiisaa dhufe. Daldalli yeroodhaan gara yerootti guddina agarsiisaa dhufe kun addunyaan haala amma irra jirtu kanarra akka geessuuf dhimmoota gurguddoo taasisan keessattis ramadama. Walitti dhufeenya hawaasa dinagdee namoota naannoo tokko keessa jiraatanii gidduutti meeshaan jijjiiruudhaan eegale. Sanbooda namni galaana qaxxaamuree karaa dheeraa deemuudhaan daangaadhaan hanga daangaatti daldaluu jalqabe. Guddina teknooloojiitiin daldalli mul'ate kun dhaloonni amma jiru jireenya fooyya'aa akka jiraatuu fi hawaasni addunyaa akka namoota ganda tokko keessa jiraatanitti akka walitti dhiyaatanii taasiseeti jira. Itoophiyaan tur Masrii, Giriik, Raashiyaa fi Hindii akkasumas Chaayinaa wajjin hojii daldalaa raawwachaa akka turte galmeewwan seenaattis ni dubbatu. Walitti dhufeenya daldala durii kana irraa kaa'amee yoo ilaalamu daldalli biyya keenyaa keessaa guddataa dhufe nama hin jechisiisu. Itoophiyaa keessatti wantoota gabaa ho'aa qaban keessaa jimaan tarree duraa irrattis ni argama. Waa'een jimaa yoo ammoo sammuu ummatoota Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Jabuutii keessatti kan dhufu jimaa Awwadaay akka ta'e ifam. Awwadaay magaalaa guddoo Oromiyaa teessoo mootummaa federaalaa fi gamtaa Afrikaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 500 ol fagaattee Oromiyaa godina Harargee baatti argamti. Awwadaay jiddugala siyaasaa fi diinagdeeti. Hundee jimaa fi daldalaati. Awwadaay lafa aduun itti hin dhiine yookaan halkanii guyyaan magaalaa walitti bittuudha. Daldalli jimaa osoo addaan hin citin gabaan osoo hin qorrin biiftuun baatee dhiite tan dhiites bariiti. Awwadaay jiddugala jimaa Itoophiyaa gurri isii fagaatee Nairobi hanga Bombaas, Somaliland hanga Mogadishoo darbees hamma Jabuutitti kan dhagahamedha. Awwadaayitti jimaan waa hunda wanti hundis jimaadha. Jimaan jireenya qotee bulaa Oromoo Oromiyaa bahaati. Guyyatti daldala jimaa birrii miliyoona 20 hamma miliyoona 30 baasutti magaalaa Awwadaayitti raawwatama. Jimaan Oromiyaa oomishoota galii sharafa alaa guddaa biyyaaf galchan keessaa sadarkaa lammaffaa irrattis ramadama. Haa ta'u malee oomisha sadarkaa biyyatti galii guddaa argamsiisu kana qotee bulaan Oromoo kan dafqa isaa akka galaanaatti dhangalaasee oomishu irraa fayyadamaa hin taane. Haa ta'u malee qotee bulaan Oromoodha oomisha jimaa kana irraa fayyadamaa hin taane. Baroota dheeraadhaaf daldala gabaa jimaa irratti waldaaleen muraasni dhuunfatameeti ture. Isaan keessaa daldala jimaa irratti kanneen bobba'an biiftuu addunyaa yookaan diishoo waldaa addunyaati. Isaan keessaa daldala jimaa irratti kanneen bobba'an biiftuu addunyaa diishoo waldaa dhuunfaa Caatmaa Barii fi akkasumas waldaa biiftuu bahaa fi kulmiyyee Suuraa Ismaa'il adda dureedhaan kanneen irratti bobba'anidha. Waggoota dabran keessatti qotee bulaan gatii jimaa akka barbaadetti hin argatu. Kan irraa fayyadamaa ta'aa ture dhaabbata maqaa ummataan hojjechuun daldalatti galee ta'uun ni beekama. Baroota 5 dabran keessatti uggura jimaa irratti godhameen kanaan qonnaan bultoonni kufaatii dinagdeetiif saaxilamaniitis jiru. Bara 2018 mootummaan haaree biyya bulchu dhufuudhaan jijjiiramni dhufe jechuudhaan abdii ummataa ture. Garuu caalatti erga jijjiiramni dhufe booda rakkoon dinagdee sadarkaa beelaaf ummata saaxilamutti ciisaa jira. Bara 2023 caalatti sochii uggura gabaa jimaa irratti labsameen qonnaan bultoonni jireenya isaanii jimaa irratti hundaa'e miidhama dinagdeetiif saaxilamanii rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru. Meesochiiwwan daldala jimaa alargii jalqabeen kallattii dinagdeen hanqina mudate haalallu. Waldaan aksiyoona biiftuu addunyaa bara 1986 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maqaa biiftuu diishootiin hundeeffame. Hojiiwwan adda addaa hojjechuudhaan kan ture yoo ta'u bara 2002tti ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti maqaafama haaraa waldaa aksiyoona biizinasii biiftuu addunyaatiin iddoowwan amantii tumsa misoomaatii fi Oromiyaatiif waldaa aksiyoona biiftuu Oromiyaa dhaabbata of gargaarsa Oromiyaa diinshoo waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee fi
abbootii qabeenyaa lamaan qarshii miliyoona 16 fi 300 fi 75 kan hundaa'e ta'uunis ni beekama. Waldaan aksiyoona biiftuu addunyaa qonnaan bulaa Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa faayidaa oomisha jimaa irraa argamu irraa kallattii fayyadamaa taasisuudhaaf yaadamee dhaabbata hundeeffame yeroo ta'u, adeemsa keessa qonnaan bulaa naannichaa fedhii callaa guddisuudhaaf jechuudhaan qorichoota farra ilbiisootaa fi farra aramaa yookaan xaa'oo fi sanyii filatamaa guutuuf hojjechaa tureeti jira. Dhaabbatichi daldala alergii jimaa irratti hojii daldala eegalameen babal'isuudhaan waggoota dhiyoo as sochiiwwan daldalaa fi tajaajila caalmaadhaan bal'isuudhaan qorichaa fi meeshaawwan wallaansaaf adda addaatiif akkasumas zeeta nyaataatii fi paalmii dhiyeessuun suphaa fi haaromsa meeshaalee galmeessaa gurgurtaa waraqaatii fi marama tajaajila meeshaalee galmeessaa herregaa sibiilaa fi armaataa ibsaawwan soolaarii adda addaatii fi liiftii gommaa konkolaatotaatiif akkasumatti illee midhaanii fi dibata akkasumas midhaan dheedhii fi bunaa fi jimaa gara biyyaa alaa erguu irrattis ni argama. Yeroo ammaa dhaabbatichi sadarkaa guddinaa irra gaheen bal'inaan ummata keessa seenuudhaan magaalota naannichaatti murteessoo ta'an keessatti giddugala gurgurtaa banuudhaan yeroodhaan gara yerootti kunuunsa tajaajila dhaqqabsiisaa fi bu'aa argamsiisuun guddina agarsiisaati jira. Keessumattuu yeroo gabaabaadhaan asitti gurgurtaa zeetii nyaataa fi qorichaa meeshaalee tajaajila wallaansaatiif sadarkaa ol aanaatti ummata tajaajilaati jira. Osoo kun kanaan jiru dhalattuun Soomaaliyaa takka gara Soomaaliyaatti as ba'uudhaan daldala jimaa irratti bobbaate. Maqaan isiitis suuraa jechuudhaan moggaafamtee maqaa lolota isiitis taatu maquma isiitiin daldala jimaatti galte. Suuraan gabaa daldala jimaa to'achuun qotee bulaa Oromoo baroota hedduudhaaf cinatti dhiibaa turte. Suuraan dhaabbata daldala jimaa dhalattuu Soomaaliyaa suuraa Ismaa'eel Jaamuudhaanis dhaabbatedha. Suuraa Ismaa'eel gurgurtaa fi alergii suuraa jimaa irratti kanneen milkaa'inaa fi daldala jimaa irratti mootummaa waliin hojjechaa irraa fayyadamaa turte. Suuraan daldala jimaa dhuunfachuudhaan yeroo dheeraadhaaf hanga daandii qilleensaatti biyyattii alatti erguudhaan irraa fayyadamaa taatee kan turte yoo ta'u, mootummaa adda dimokiraatawaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa waliinis waliigaltee ni qabdi. Qabeenya qotee bulaa irraa liqii fudhattee irraa fayyadamaa kan turte. Suuraan hanga qonnaan bultoonni hedduun hanga amma akka hin kafalinis ragaaleenis ni mul'isa. Haati qabeenyaa immoo daldala jimaa irratti bobbaatee biliyoonarata ta'uudhaan Itoophiyaa keessatti sadarkaa qabatteeti jirti. Gatii jimaa yeroo barbaadde gad buusuun yeroo barbaadan ni dabalu. Qabeenya qotee bulaa harki caalu kan irraa fayyadamaa ta'e namoota bittaa fi daldaltoota muraasaa fi aangawa mootummaati. Garuu harka 50 ol gabaa daldala jimaa to'attee kan jiru dhaabbata suuraa jaamuu kana gara ummataa irraa fayyadamaa ta'uuf namoota qabeenya kana wayita gurmaanii hojiitti galan dhaabsisaa turte. Gatii barbaadde bittee kafaltii maletti Jibuutii fi Soomaaliyaa geessitee gatii bilisaatiin raabsaa daldaltoota Oromoo dadhabsiisaati turte. Mootummaa wayyaanee waliin waliigaluudhaan kootaa jimaa biyya keessaa fi biyya alaa ergamu hedduu to'achuudhaan fayyadamaati turte. Akkuma beekamu jimaan Oromiyaa oomishoota galii sharafa alaa guddaa biyyaaf galchan keessaa sadarkaa lammaffaa irrattis ramadama. Haa ta'u malee oomisha sadarkaa biyyattii galii guddaa argamsiisu kana qotee bulaan keenya kan dafqee isaa akka galaanaatti dhangalaasee irraa fayyadamaa ta'e hin beeku. Keessattuu dafqi qotee bultoota Harargee haala adda addaatiin saamamaati ture. Qotee bulaan keenya luqqee bututee caccabee oomishee agabuu irraa galaati ture. Yeroo mara dadhabbiin isaa tilmaama keessa osoo hin galfamne akkuma itti qunca'een hojjetetti harka duwwaa maratee manatti galaati ture. Mirgi abbaa qabeenyummaa isaas guyyaa tokko mirkanaa'ee fi hin beeku. Wanti biraa haafuu kabaja isaa malu guyyaa tokkoof laatamee fi hin beeku. Haalli kun ammoo qonnaan bultoota keenya kan jimaa sadarkaa duraa irratti oomishan hamilee cabsee miira gadda'antummaa keessatti khalaqe. Ofillee tuffachiisee akka inni mataa ol hin qabanne taasisuun gadantummaadhaan jalatti hidheeti jira. Jimaan qabeenya lafa Oromiyaa tahee humni isaa oomishee dhiyeessus Oromoo tahee osoo jiru Somaalota, Tigrootaa fi dallaalota jara kana jala fiigan qofaatu irraa fayyadamaa tahee malee ummanni keenya harka daaraa haree tahee gadaa dhufaa dabraa jiraachaa jira. Uggura jimaa irra mootummaan kaame kana hordofuun tibbana gaafii jimaa irra harki mootummaa ka'uu qaba jedhu bal'inaan gaafatamaati ture. Mootummaa gidduutti gabaa jimaa irratti taasisu
dhaabuudhaan gabaa jimaa keessaa bahuu qaba yaada qotee bultoota oomisha jimaa irratti bobba'aniiti. Mootummaan jimaa kiloogiraama tokko irratti birrii 17 qaraxuu fi kellaawwan jimaa to'atan baay'achuun kasaaraa dinagdee guddaa qotee bultoota irratti fideeti jira. Adoolessa 2023 miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ta'an Dr. Kabajaa Muhammad Qopheen ibsa muummee ministeera Dr. Abiy raawwii mootummaa bara baajjataa bara 2015 mana marii bakka bu'oota uummataaf taasisan irratti gaafii kaasaniin jimaan akka biyya keenyaatti oomishaalee galii guddaa galchan keessaa isa sadarkaa lammaffaa irratti argamu ta'uu isaa ibsuun ummata Harargee Bahaa fi dhihaaf madda galii isaanii kan ta'ee fi sochii hidda dhiigaa isaanii ta'ee argama jechuudhaan ibsan. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as wanti gurgurtaa jimaa irratti deemaa jiru jimaa kutaa kutaadhaan qooduun bakka bakkatti akka sochoone dhorkuudhaan jimaan akka gubatuu fi tola gugochuudhaaf kellaa irratti sa'aatii daangessuun jimaan akka hin barbaannes dhorkamaa jira jechuudhaan ibsan. Gochaalee daldala jimaa irraa mul'atuudhaaf tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamuuf qajeelfamaa sirreeffamaa utuu kaa'amee fi jechuudhaan gaafate. Deebii dhimma jimaa kana ilaalchisee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad deebisaniin jimaan bunaa fi warqiin sharafa alaa argamsiisan irratti sadarkaa ol'aanaa irra akka jiran ibsuudhaan daldalaa fi oomisha jimaa irratti dhorkamaa ture sirrii akka hin taaneef kun ammoo sirrachuu akka qaban dubbatan. Gama kaaniin ministeerri daldala Itoophiyaa dhimma jimaa irratti xalayaa barreessee turus jijjiirama dhufe akka hin jirre ibsameeti jira. Baroota dheeraaf qooda hawaasni jimaa isaa oomishan irraa harkachuu qaban irraa argachaa hin turre. Hanga ammaattis wanti qabatamaan hojjetamee mul'atu hin jiru. Jireenya uummata miliyoonotaa jimaa ta'uun ifaadha. Qaaleensi jireenyaa ulfaataa gatii jimaa ittiin gurguramuu fi ittiin midhaanii fi dibata ittiin bitatan wal hin madaalu. Gaafiin qotee bulaan keenya oomisha jimaa irratti bobbahuun jireenya godhatee gaafachaa ture keessattuu kafaltii qaraxaa humnaa oliiti. Jireenya ofii jijjiiruuf qotee bulaan keenya luqqee yeroo dheeraadhaaf humna ofii irratti luqqa'uudhaan jimaa kana kunuunsaa erga gabaa geeffateen booda ammoo gatii jimaan irraa argatu wal hin madaalu. Kana irraa fayyadamaa ta'uu fi daldaltoota jimaa dabalatee hoggansa keessa warra jiran ta'uu ni beekama. Uummanni Oromiyaa Bahaa harki caalaan oomisha jimaa irraa galii argatuun jireenya ofii tinnisa. Kana ammoo mootummaa federaalaa fi kan naannichaa rakkoo isaanii hubannoo keessa hin galchineef mootummaa federaalaa galii sharafa alaa biyyatti argamsiisu jimaan beekullee qotee bulaan gatii jimaa akka gad bu'aa waan godhuuf dhiisee xiyyeeffannaa hin laanneef. Mootummaan naannichaa fi bulchiinsa godinoota irraa hanga aanaa jiranis rakkoo uummataa kana keessa jiru osoo arganii furmaata barbaaduuf sochii godhan hin mul'atu. Uggura jimaa tooftaa jijjiiruun uummata irratti hojjetan beelaaf uummata saaxilutti ceheen uummanni ammoo sagalee ofii dhageessuu tures jijjiiramni dhufus hin dandeenye. Uggurri jimaa akka ka'uuf abbootiin amantaa qotee bulaan qeerroo fi qarreen alaaf keessaan duula torbee jimaa jechuun gaggeessuun itti fufaniiti turan. Duula torbee jimaa kana marsaalee miidiyaa hawaasummaa kanneen akka feesbuukaa irratti baay'inaan qoodamaati ture. Gaafii uggura jimaatiin godhame hanga yoonaa jijjiiruu hin dandeenye. Jimaan uummata Harargeetiif garuu ammoo jireenya. Dhimma uggura jimaa irratti xiyyeeffachuun isin biraan gaa turre kana fakkaata.